kurnan keessa in 10 commandment keessattis ana bukkeetti waaqayyoon godhatina jedha. The first commandment inni tokko fada waaqayyo dubbachuu jira. Annaan fayyisa jedhamas keessa deebii 32 waaqayyo isa tokkicha. Phaawulosis waaqayyoon tokkicha abbaa qofa jedha. Akka jedhu Qorontos isa dura boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira. Innis maanno abbaa noo jedha. Abbaa qofa jedha. Bakka Yesuus innis Yesuus bakkuma inni waaqa itti jedhame. Yoonaa kan itti sirraa fudhadha. Go ahead. Kophaa isaa bakka inni kophaa itti ta'e abbaan kophaa isaa fitsum waaqa. Abbaa malee waaqni hin jiru jedha wangeellee. Carraan keeti. Yesus by the way anamas kan jala muree isinitti himu ati kitaaba qulqulluu gaaffiif qoratte malee amanuuf hin qoranne. Ana amanuufan qoradhe. Ati kan amane sana naa kan ka maal taate. Na dhaggeeffadhu. Ana amma deebii kana siin kennu. Sababni galme maaf akkana taate. Uumama hunda Yesuus akka jedhu uumama hundatti wangeela lallabaa jedha. I'm a part of uumama. Ani Seexaan Yesuus Seexaanatu lallabee deem waaqayyo duwwaaf jilbiifadhu sagadi kan jedhu caafame jedheen. Seexaanallee sonte wangeela nan lallabe na fudhachiise. Yesuus warra wangeelatti amanin lallabe moo warran amanin lallabe. Abbaa jettaa mee abbaa kana nu taksii jedhaniin dubbisee ta'an ta'eef taksisiin kennu caqasasiin kennu abbaa nutti agarsiisii jedhaniin maal jedheef yeroos utuu ana argitanii abbaa nu argisiisi maa jettanii jedhan. Exactly. Namni ana argee abbaa ko argee. Namni ana amane abbaa ko amane. Namni ana beeku abbaa beekaa jedheen. Okay, waan siin jedhu waaqayyo tokkoomi. Dhaggeeffadhu gaa. Lallaba ka gaafiin gaafadhe hin dhiistee bar galmee koo maal taate. Sii deebisan jira bar. Adeebisutti hin jirtu. An waan jedhe gaafiin kee bar. Abbaa abbaa miti chaartam. Yesuus abbaa miti. Yesuus abbaa miti. Namni ana arge abbaa arge namni natti amane abbaa amane namni. Okay, fakkeenyaaf namni ana arge abbaa kiyya arge. Abbaa kiyya argitee beeytaati. An abbaa kiyya we are not the same. Ta'uun dandeessu kan abbaadha ani ilma abbaati malee ilma abbaa kiyyaati malee ani abbaa isaati miti ani ilma isaati. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti malee abbaa miti. Yoo Yesuus abbaate ilma eenyuti. Kanaafuu namni si arge abbaa kee arguu hin danda'u ka sababni isaa atiif abbaan kee karaakteriidhaan garaagara bifaan garaagara atiif abbaan kee tokko miti waan ta'eef namni si arge abbaa kee hin argine namni si beeku abbaa kee hin beeku namni si tattaman abbaa keetti. Ayyee goobas akkatuma ati jettutti hin deema abbaa fi Yesuus tokkoomi. Abbaa fi Yesuus tokko Goobas abbaa fi Yesuus eega tokko ta'e eenyu fannisan fannoo irratti abbaadha moo ilma? Icciitiidhaam siistimeen sana kun icciitii sillaasuus. Jirtu mee wangeeluma kana matsaafa guutuu keessa iccitiidha matsaafni kan jedhu fidi yoon ani kiristaana siin fudhanne bakka takkatti Yesuus kallattiin barsiise malee iccitiin barsiifne isin waldaa iccitii jettanii ootan mee amantiin eega iccitii taate maa hin dhiifanne eenyutti lallabdan duba iccitii kana. Inni kun warra amanan qofaaf kan ibsamu malee namoota Kiristoos. Okay, warran amanin akkam fudhachiiftan yaa galmee seenaa. Asirratti falmee miti kan si fudhachiisu gatteessee kitaaba qulqulluu tokko lamaan jalqaba fakkeenyaaf waa'ee Yesuus irraa naa jalqabdee miti kan sitti himu gaafan si barsiisuu barbaade. Okay, takkee tana himi deem. Takkee tana yaa galmee. Sorry, listen to me once please. Kan sitti himu kan itti sana beektu jalqaba amantiin maal kan jedhu raasii kaaseetan waa'ee waaqa tokko abbaa ilma hafuura qulqulluu sitti himeetan gara Yesuusitti si fida malee akkuma kee qorannoodhaaf yookaas immoo
gaaffiidhuma danqaatiif Iyesuus nama jedhee yookaas immoo Iyesuus an waaqa miti jedhee sitti hin dhufu. Sin amansiisa Okay, taanaan. dubbi galmeen fudhadha moo dubbi wangeelaatiin fudhadha? Ati waan wangeelaa nan lallabda moo waan wangeela irra hin jirre nan lallabda galme? Dubbii kitaaba qulqulluu fudhatta. Wangeela jechuun kutaa kitaaba Okay, afur qofaa. ishi afaan Oromooti. Inefisum Oromoo. Atis Oromoo na fakkaata. Yoo baratte guyyaa keessa I don't know. Okay? Anis Oromoo, atis Oromoo. Eega afaan Oromoo dubbanu taate waan wangeela irra hin jirretti ni amantaati. Sitti maan jiraam kitaaba qulqulluu irraa tokko seera uumamaa tokko kaasee dhaggeeffadhu amma mul'ata Yohaanisitti kan jiru tokko lamaan sin barsiisaa. Gaafa sana waan jedhe maaf na didda galmee maaf aartaa nama si jaaladha maaf akka mataate aariinka. Inaarre jedhe itti fufu. Aariin bobaa maal jalaa bobaa jedhamu jechuun aariin gaarii miti. Maal humnaan naarsuu barbaadamoo? Gammachuudha. Bashannanaan jira naaroon naam na ajaa'ibaa jira gaaffiin keeyyuu waan ta'eef naaruu bar bashannanaan jira. Waan jedhu waan wangeela irra hin jirretti ni amantaati. Waan hin caafamin goobas. Wangeel Yesuus Kiristoos waaqa kan jedhu kallattiin hin caafamee jira. Sirriitti jira. Okay, naa kan. Maafan sii kenna. Hin amantuu wangeela. Ati wangeela namantaa? Amma fudhadha kuna wangeela ol qabee. Hin amantu. Ati wangeela waan ati wangeela waan hin amanneef ani Yesuus Kiristoos waaqa kan jedhu wangeela irraa siin kenna. Lamni dhoommisate. Hin jira moo hin jiru? Yesaa jira. Akkaan ani wangeela fudhadhu argee fudhadhu hin barbaaddu. Nama gooftaa fudhadhu. Maafan sitti beebar icciitii amantii tokko kaasee waa'ee waaqummaa ani waaqa iddoon itti jedhee sana amman bira galtu waan baay'ee si barsiisee dhaqa malee. Waan biraan na barsiisin. Waaqa siin hin jedhu. Okay, hayyee Yesuus dhiira moo dubartii? Wangeela ishi Kiristaanota jaanjessuun malee. Okay. Argixanyinas kiristaana ta'uu yaa kiristaana ta'uu galmee barbaadde. seenaa Sagantaa qabannee dhugaati moo seenaa tokko lamaan si subaati barsiisa amantii kiristaanummaa. Galme aboo suuruma si duuba jirtu saniin suura si duuba jirtu saniin si qabe waan jedhe Yesuus Kiristoos waaqa kan jedhu wangeela irraa naa kenni please. Kennuudhaan bar amma siin kennu bar. Inamantaa wangeela. Yoom naa kannita iyyee. Gaafati Kiristoos waaqa jettee fudhattu qofan si. Osoo hin argine akkamitti waan asirra hin jirre akkamittiin fudhadha? Isa immoo anas si barsiisa barsiisen si fudhachiisa. Amma na barsiisnaa hime kunoo carraan keetii naa Maafa si barsiisa amma koo. Takre. Rauska. Bahasa. Perubahan. Rafigal. Takkile beekanni isa dhiisati. Beekanni isa amman bakka inni itti waaqa ta'e itti himuun dadhabne bara. Garuu wannati Iyesuus Kiristoos waaqummaa Iyesuus Kiristoosiin amanuu barbaadda taanaan waaqummaa sadan tokkummaa kan kiristaanni jedhee fudhatu sana beekuu qabda. Sana beekuuf immoo amma kaanee yeroo xiqqoo qabnu kana keessatti waa'ee sadan tokkummaa sitti himu. Natti eeganeemne ani sitti himu waan jedhe hayyee. Maal lafa jedha? Okay, abbaa fi ilmi ol keessa jiranii miti. Natti himuun barbaadu barsirraa. Laal abbaa fi waaqayyo abbaa fi ilmi ol keessa jiranii mi? Hafuurri qulqulluun eenyu keessa jira? Hafuurri qulqulluun hundi isaanii wal faana jiru addan ba'an. Eenyu keessa jira? Abbaan na keessa anis abbaa keessa jedhe. Hafuurri qulqulluun Yesuus keessa jira moo abbaa keessa jira ragaa? Sadanuu wal keessa jiru. Fidi ragaa. Maafan sii fida. Injiru kunis. Dhaggeeffadhaa biyya lafaa addaamitu. Dhaggeeffadhaa. Hayyee naana mana. Aboo suuraa si gubbaa jirtu san gartee saniin si qabe waan Maariyaam akkanatti jaalatu. Okay, ishi gaafii maxarashaa. Namni Yesuus caalu wangeela keessa jira moo hin jiru? Hin jiru. Yoon sii kenne yoo? Yoonaa kennite ati namantu waan ta'eef Yesuusiin nama hin amanne tokko lamaa xaaxaal yookaas kuffisuuf ta'uu waan danda'u. Yoon sii kenne namni sani hin dhalanne dubartiirraa hin dhalanne fooniinis hin dhalanne abbaas hin qabu haadhaas hin qabu jalqabaas hin qabu maqaan isaa himamee jira. Namni kun Yesuus ni caala moo hin caalu? Hin caalu. Namni Yesuus hin caalu. Kitaaba qulqulluu keessatti amantii kiristaanaa keessatti hin jiru. Hayyee okay. Yesuus haadha ni qabu moo hin qabu haadha foonii?
Haadha foonii ni qaba sun immoo sababa qaba. Qoba ni qabami. Okay, Malkisaadiq ni beektaa Malkisaadiq? Malkisaadiq moo? Ni beektaa? Inni nama. Eessatti nama jedhamee ragaa naa kan? Kitaabuma qulqulluu keessa. Fidi ragaa. Namarraa dhalate. Foonii dhalate. Hin dhalanne. Dhiiraaf dubartiitu walitti dhufee isa godhate. Hin dhalanne. Hin dhalanne. Hin dhalanne. Hin dhalanne. Kanaafin sin jedhe ka. Kanaan si gaafachuu jira ka isaa dhufeen. Ragaa si kannu takleenuu raawusati. Sawiyye. Okay, wangeela Ibroota boqonnaa 7 lakkoofsa takka bani. Eeshi. Dubbisi bani. Maal amman si balee si dubbisuu barbaachisu bara. Yoo kan waaqessu taate Malkisaadiq waaqessi isa caala dubbisi dura. Eenyuun caala? Yesuusin caala. Sababni isaa ati Yesuusii waan hin beekneefi. Naan beeka. No, kan Yesuusin caalu natti himuu hin dandeessu. Dhibbarraa dhibbaaf maal yoo jedha. Okay, dubbisi amma namni kun. Waaqa waaqotaati, mootii moototaati, gooftaa gooftotaati. Amma dubbise iyyee dubbise. Ibroota boqonnaa 7 dubbise. Maafan dubbisa? Abo dubbisi kan kitaabatti namantu bar kitaaba qulqulluutti. Atuutti namantu atiitutti namane ani laa dhaggeeffadhu ani kaalees arraas borulleetti namanu atitti amantaami? Bareechee? Okay, akka atitti amantuu silaala namni kun yoo Yesuus hin caalle ani kijiba. Ilaa dhaggeeffadhu ati bara jireenya kee Yesuus nama jettee waan baratteef Yesuus waaqa jettee yoomiyyuu amanu. Anaa jedhe wangeelaa jedhe Yesuus sownu jedhe Yesuus ilma namaati jedhe Yesuus gartee ilma Maariyam jedhama Yesuus ilma Yoosef jedhama. Hay ana jedhe amma Ibroota kana dubbisi boqonnaa 7 lakkoofsa 3 galme kanarra seenaa dhiisii deema. Maafasi dubbisa. Anaa dubbisa dhaggeeffadhu yeeshee. Wangeelaan soda sagalee waaqayyoon soda. Amma dhaggeeffadhu no dhiisi hin dubbisin maaliif beektaa? Kitaabni qulqulluun nama hin amanneen hin dubbifamu. Ati namantu waan ta'eef kitaaba qulqulluu dubbisuun. Okay, ati dubbisi. Humni isaa siif hin kennamne. Ati dubbisi. No, na ajajuus hin dandeessu. Sababni isaa kitaabni qulqulluun bu'uura dhaggeeffadhu. No, sorry, ishee kana duwwaa dhaggeeffadhu. Bu'uurri kitaaba qulqulluudha. Iyyasuus Kiristoos gonka nama, gonka waaqa waan ta'eef ati kitaaba qulqulluu kana dubbisi. Waan hin jirre lalle galme seenaati waan hin taane dhiisi seenaa dhugaa dhiisi. Dubbisuus hin dandeessu. Beekuus hin dandeessu. Anaan dubbisa gaafa akkana jedhu Malkisaadiq kun mootii salaam luba waaqayyoo isa hundumaa gararraa jiru ture. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu ka. Ati namummaadhaan fooniin dubbista malee. Hayyati hafuuraan dubbisneef. Hafuuraan dubbisi. Dhaggeeffadhu ka. Maal hafuurri san sitti muka namiti barra. Akkoo itti taasifamuu kanatti miti barra. Kami hafuurri? Ati dura kiristaanummaan maali bu'uurri isaa kan jedhu kaasiiti. Kitaaba sana dubbisi. Amma hayyee dubbisi. No. Galmee hin dubbistu moo hin dubbistu? Hin dubbistu. Naan dubbisamoo ni dubbista? Hin dubbistu. Hayyee dubbisi. Maaliif hin dubbistu beektaatis? Okay, yoo dubbise eenyu? Ati kitaabichatti namantu? Naan hidhama mana hidhaa? Kitaabichatti namantu? Ani quraana keetti namanu. Maal wal fayyada? Okay, kiristaanni quraana dubbisanoo quraana maaliif dubbisan kiristaanonni? Ittiin gaaffii gaafachuuf. Okay, anis itti si gaafachuuf hin dubbisaa qoo hin dubbisaa. Maal sinaan ani moo gaaffii gaafachuun barbaadu gaaffii keessa deebisuun barbaadu kaa maafas wajjin mataa dhukkubsadda. Maaf tiktookii banatta. Waaqummaa Kiristoosii namantamoo namantu. Eenyu yoo jiraate naan amana hin jiru wangeela irra kaa. Naa kan jedhe. Naa kan ni. Bakka no. Keessaan na himtaa? Keessaan. Akka goonu. Keessaan naaf himtaa? Akka goonu. Eeshee akkam goonu? Akka goonu ishee. Yoon sii kenne ni amanta miti? Amma sa'aatii amma kana sa'aatii murtoofte kana keessatti sii kennee fixee ati samanuu waan hin dandeenyeef cabbii waan ta'uuf. Hayyee. Guyyaa beellamannee keessaa wal dubbisnee ilaa warrasi nama 1,600 ol ta'an hunduu haa dhaga'anii guyyaa sana beeksiftee anis fideen dhufaa ati samanuuf qophaa'e. Guyyaan sayyoomi. Harruma barbaanna. Lakki arrasi sababni isaa nama hojii biraan qabaafi no sorry. Okay, boqonnaan sana arra ni jirti moo hin jirtu? No dhaggeeffadhu. Sa'aatii murtoofte keessatti waan sii galuu miti kaa. Siin fida. Boru hin dhuftaa? Boru hin dhuftaa? Boru. Sa'aatii meeqa? Kijibiin kan jedhu caafamee jira. Sa'aatii meeqa?
Sa'uma kana. Boru sa'aatii kudhan akka kan Itoophiyaatti. Hin dhuftaami? Yaa Hin fiddaami boqonnaa Yesuus waaqaa kan jedhu hin fiddaami? jala muree. Yoon fidin ani yoo fidde ani gooftaan fudhadha ati yoon fidin islaama ni taata? Hin ta'u. Yoon fidne moo? Hin ta'u yoon finnes. Kanaafuu Nam fida bakka ka. waan hin jirre bakka Yesuus akkanuma waaqettee ta'e No. kan hin jirre. Nam fida ka. Nam Yoon fida garuu. fidne. That's No, nam fida. on the condition yoo hin finne an dhageeffadhu yoo fidde an dhageeffadhu sodaadhu an yoo fidde ati phenteen ortodoksii Ortodoksiidha. ortodoksii sii dhufa yoon fidin ati bakka islaama ni dhufta Akkan sii fidu waan hin beekuuf. Akkaataan itti sii fidu immoo ati waan hin amanneef. Atis islaaman dhuftu nan beeka. Ma ortodoksiin dhuftu ani immoo osoo akka fedhe ta'eeyyuu akkaataan itti sii fidutti amanuu dhiisuu waan maltuuf. an Waaqummaa boqonnuma Kiristoosiin takka siifan sirraa fidaa. barbaada okay Nuuf. yoon fidin islaama hin ta'ini phenxee ni taata yoon fidin Eessayyuu naqu maal ortodoksiidha akkoo Okay. waaqayyo gooftaatti amanee okay yoon fidin bakka ani kijibeen iyyatti hawaasa kanaan ani kijibeen jiran hin hin argine jedhu maafan kijibee jedha sababni isaa Yoo dhugaa hin jirtu jiraanne jala moo? mureen beeka ka. yoo hin jiraanne moo Maaf hin jiraanne jira siin jechaan bara jira. akkamitti jira ayee akkatti jiru qofa naa himi yesuustu ani Maafa waaqa fi- jedhe moo akkatti jiru qofa naa Walde- himiti boruu naa fidda Ani waaqa iddoon itti sii jedhe boru siifan fida. kallattiidha qaal baqaal yesuus ani waaqa keessanii kan jedhee jira Ilaa egaa argite sodaa kee argite laa qaala sodaa baqaale. miti gurbaa sodaa No, miti an ammaan si kallattiidhaan- an ammuma yoo na fudhachiifte No, waan boru duu kallattii- maybii duu mala atis boqochuu mala hin beeytu Kallattii ta'ee dhiisee Iyyasuus Kiristoos waaqa ta'uusaa siifan fidaa sittan hima. Okay, Kallattii kanarra deemna. Waaqayyo abbaan kallattiidha. Ana malee waaqayyo hin jiru kan jedhe eenyu? Obboleessoo keessan deddeebiin boritti wal beellamnee irraa bara. Maal ammaa unaaf walii galutti hin jirru walumaa waan agalti ta'a. Wallaahi ani silaan akka keetii kana ta'e galme tiktookii firra gubeetiin osoo namni irratti hin gubne deema. Islaamummaa Maaliif? na gaafatanii hin saalfadhe dhugaa. Naan saalfadhe. Maaf saalfatta? Dhugaa hin sodaatta dhugaas wangeela sodaatta dhugaa dubbachuu illee sodaatta. Ati koo wangeelan beektuu bara. Ati koo Kiristoosin hin beektuu bara. Maafan sitti odeessa Maal maafa osoo yeroo beekte faana guba. ati bar nama wangeerra qaal baqaal Yesuus ani waaqa osoo hin jenne dirqumatti waaqummaa namaa kennitu anaa kana profeesara dirqi godhuu jechuun suma kana profeesara dirqi Boru. godhuu. Abbu. Waaqayyo si ajiraachisu borumtuma sanuu yoo dhufte namni kun yoo dhufe ani hin argitan jarana ana kijibaadha deema amma nageetti jiraadhu. Hunduu haa dhufu bor sa'aatii 10 ilaanaaf inaarra. Atummaan lubbuun waaqayyo si haafitu si jiraachise boqonnuma san si Ameen. kannee. Hunduma keenya iyyuu ameen. Eebbifame ayya nagaan jiraadhu. Boru seenaa dhiifta. Eeshi deema. Nagaa ta'e. Nagaan ta'e ishee.